jaarsaa jaartee walitti deebisuufillee halaali kijibaan walitti deebisuun kan hubachuu qabna. Yoo isaan walitti deebi'an nuuf gammachuu walitti deebisu humaatii miti. Bakka jaalattii jirtus jibbantiin jirti ammoo ijoolleen gartee harasiitiin isa salphisuu fi isa qaqqabuu fi isa kana miidhuu hin danda'an maaliif inni kun obboleessa keenya gartee bira dhaabbachuu qabna hamilee ta'uu qabnaa fi akka inni wanta kan taane bira dhaabbachuu qabna. Siigalee akka amma asliin faan feesbuuk irra maxxansanitti gaafa ummaatii yaa isiin na gargaarte galata sunii fi isin walitti deebisaan sun naaf hin ta'an yoo dhugaa feetan. Ani amma waan nama jiru kana dhageessaniin saa dhageessanii migoota asliin oon galanii miidhuu fedhu. Dhageenya jirraati yoomanii dubbadhu ani fi fuunaan taane ni aaree bar. Hin arro suutumaa soinna. Ani kana kan irra dhaabbadhee haasoo jiru hedduun gammade kan inni sheerik yaallee eksaab godhee narraa gartee fudhatee dhufuu isaatiin hedduu na gammachiise. Nuti amma isumarraa dhagoo barbaanna. Dida isaa tahaa deebi'u ta'uu dida nuti obboleessaati bira dhaabbanna. Hara fedhatti. Kana kan raasuu qabnu malee wanni qofallee fi kana sun hin barbaachisu. Isuma kana bira dhaabbachuu qabna. Isarraa furachuu qabna maal barbaadaa? Jaartisaa deebi'uu barbaada? Welcome. Dida alhamdulillah ammoo namni isarra duuluus hin danda'u namni isaas jeequu hin danda'u nu bira dabruu qaban isa dhaquuf. Kana kan hin jiru galatooma yoo nu dhageesse Hamzishaa Khadiir Khen dubbadhu yookaan gootichi yookaan meeyis dubbadha gaafadha waan gaafachuu barbaadda. Bakka muti yeroo hundattuu isaa wajjin jirra wallahi siikee kiyya keessatti kanatti illee bareedaadha. Amma gaa yeroo hundatti si wajjin hin jira yaada isin kanatti hundarrattu isiin deeggara siikee kiyya kan siin laalladha waa hundarrattu. Egaa wanni kun bar waan nu cufa laallatu maaliif yoo nuti waliin jabeessine namni nu jabeessu hin jiru. Gartee hogguyyuu kaan ashiitaa yoo fuute kofoo mataaniin baafadha je'ee an kofoo mataan agarre maduree so akkasina waan kana garaa keenya nyaatu ani gartee kanama tokkotti. Deebi'ee kutaa hargee kana tuffii kutaan Oromoo cufa qabduuf hedduun ajaa'ibsiisa. Sun daranuu sunuu nuti ija qara taanee fi qara Oromiyaati nuti. Nuti Oromoo tana guutuu bilisoomsee Oromoo asiin gahee Oromoo tana Oromoo godhe nuyi. Kana nuu quudhuu qaban, kana beekuu qaban arraas boruus. Gartee? Akkasitti nuti waan waate qoolin taane jecha namni kun akkana tuffatee akka gartee amma kan isaan isaan kamaal gochuurraa ilaa Jawaar waan badii fedhamaa godhamaa Oromoon gurguru. Isaan kasaanii jabeeffatan. Nuti illee akkasii jabeeffachuu obboleeyyan kiyya. Akkuma walitti himu. Qabrii shaneen zaayiraa. Akkasi. Kanatti Khadiir finne malee nuti wanni biraatiif hin dhufne nuti nagayooma isaa barbaada. Gartee obboleessa keenya irraas boruus duuba jirra. Gammachuun isaa gammachuu teenyaa jechuudha. Akkasi. Bakka. Ammoo namni tuttuqee ijoolleen Masriituun isa kana gartee irratti viidiyoo daleedee qishnaa fi maarree keessaan akka waan gartee amma akka dheengadda isaan naan taane akka waan inni ijaartii dadhabatee fakkeessan. Duris soomiciyyoon amata kudhan isa guddoo bar yoo dhugaa himte. Fakka. Nama hedduun hin jechisiisina. Kanaaf namittiin qalee buskutu jettee anuu buskutu jee mucaa namaa Khadiir irraa baasee. Uummanni yaadni kee yaada bareedaadha. Yaada hawaasa illee waliigalchuu jeetiin abdii qaba. Yaada gartee mi'aawaa jeetiin amana. Maaliif akka hawaasa keenyatti illee akka dhaloota ammaa kanatti illee yaadni kee nama waliigalchaa yaada juun qaba. Lammaffaa immoo wanni amma ja'amaa kuni beek waa hunda gaa jecha gaariis yoo ta'e malee jecha babbadaa asirra yoo asuutti illee rakkisaan fakkaata akka nama takkattiin. Wanni ganamaan haasame sun guutumatti yoo riyaalitii lafa jirtu taate ani Khadiir bakka sanitti deebi'uudhaa miti. Naannoo sanuu yoo qalbiinsaa jiraatte kaasir godhee keessaa bu'uudhaa yaada juun qaba. Maaliif? Wanni sun isaabillee ta'u isalleedhaaf borullee fayyadu arrallee hin fayyadu jeetiin amanaa jechuudha. Kanaaf nama kana nama nuti kaleessa garree fi namni ammoo inni gaafa hanqas ture san keessatti maal akka inni turaachaa ture nama isaas beeku nama isallee waa hedduu irrattis harkaa ture jechuudha. Kanaaf waan kanarraa walumaa galatti yoo dhaabbatee dasana jaa akka yaada kiyya kun ilaalcha kiyyaa jechuudha. Kanaaf namoota hedduufis wanni kun nama dhaga'uu jeetiin abdii qaba. Waan kanarraa isa dhaabnee gara inni fedhu ammoo isaa wajjin dhaabbannee akka obboleessatti isa waan inni barbaade isaa guutuu yaada juun qabanna uummanni kiyya dhiifama. Galatoon. Ulfaadhu. Assalaamu alaikum Nasraa Agirsuun bagana giyaan dhufte. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كمين Nagiyaa fayyaadha. Bagana giyaan dhufte. بقنا جانا دني نايرجنا سراك أبي دبتشون دندو ميتين قول داية دي فماجن Abshir bareetiti. أيه
أما خديركم تلفون رجلا جرخنا سجل تايت بالبداية مشاخنا جيكو جل سلا يسرع دقو قبل بيتا وني قدان سلا يسرع دقو دا مالي في يسرع رات وني Hayya. Saba ka ilmi nama waan biraa daddabnaan fuudhumaa fi heeruma namaa seenuu eegale لا sii kee. المياه نتي وري دلو نرجع كون سلايم تاجي باين نتي ترى والله لازم نتي ركنا نتي Wallahi كمنو نما كان يرتي دعاء دبر نجنة نما كان يكال بيجاب سجرا نما كان يميرو جرا جتو سيغله Dhugee. واحد دوتو أما بكان يومني يوبيا كاتا يلبي أمني أرما ترد دولة أمني أكال بينسا يوكان مو أكن مدة أنا ما بدو جرا لما فايو Dhugaa. بتاني واحد دوتو دلو تكان يخارر كخارر ديم جرا والله لازم ويجرو دو ما تكان يهنا لال namni nama fi adu akkam wallaalaa yookaan immoo akkam beekaa ta'e ni jabeessa malee nama fi nama duratti duulanii nama fi xiqqeessuun nama fi waan hin taane jiruuniin ani na biratti salphina jetti naman. Warroonni irraa tan Hayya. dubbachuu jiru kuni nama isaanii jaamaa isaanii nama jajjabataa hawaasa Oromoo biratti illee isaanuma biratti illee nama jibbama jala deebanii nama jabaadhaa jedhanii nama isaanii jala yaanii jechuudha nama jechi jala namaaf hin tolle nama haasuu jechuudha. Ni agartan jetti Goota yaadata kiyya uummanni dhagee nama siifin namoota hima. uummanni biyya keetii yaada qaba. Nama kana nama keenya janii jabeessaa turan. Nuti ammoo nama keenya biyya kaa dhugumatti hayyuu nama ilma Oromoo ilma Harargee kaa hawaasa kan akka hawaasa kan godhaa ture. Gaafa nan gaddeebi'ee ani isa xiqqeessu namoonni biraa ilaalcha akkamii isaa qabaniin nuti gaafachuu hin danda'u qonnaa qabna jeetiin amanaa. Kanaaf namoonni keenya silaa bakka nama keenya irraa iddoo qusanne gaarii irratti fakkaata. Goota. Goota. Miyaa Amantii Islaamaa keessatti illee bar obboleessa bikka foqqattu kan fi bikka bareedduuf kan hin jirtu. Oromoo hin yaa jirtu. Saniifuu mootummaa kabajaa walii qabannee wal danda'uun dirqama ta'a. barre miyaa amma dheengadda jidduu kana keessa jechuu doota akka jiramu dhufte gaafa nasraatis Oromoo uummatuma keenya Harargee irra duulaa ture uummatuma keenya jecha badaa jaa ture namoota waliin ammoo deemanii qullakki akkasii biti jaa ture kana keessatti hoomanii ol ba'ee dubbate waan isaan godhaa turu hunda dhaabbadhee gaafa laalu miira keessaan galee gaafa sangaruu tiktook banachuu hin dandeenye kanaaf nama fi Okay. jabeeffachuu nama fi bira dhaabbachuu gar hundattuu bakka nama kee guddifachuu caala walumaa galatti أيه si سرافنا fayyada Dhuga dhuga. akkasii dubbadhaa yaada furdaan. يادنا رافونا جي أول باس نه بدري خينيا يادنا رافونا رابيان اللي وانا كنا راكوبان كابدو رابي is gonna chill out enjoy herself أيه بدري يادنا سرافونا سايبري Galatoomada ani waan biraa natti na adana wanni ni isiniin jedhe ganama kana dhufeetiin ture ragaa takka ol seenee haasawuu hin dandeenye yaadni keessan bareeda hadiirii fi intala ol baasuun bareedaadha garuu ammoo akkaataa isinitti ol baaftanii yaani osoo oomishni gastii irra jira malee mana hin bananne yeroo saniifati garuu gootichi mana banatee nama hedduu ijoollee ol guure ijoolleen haasawaa wal keessa laaqu jirti fedhan isa arrabsan fedhannaa fi arrabsan akkasiin hin barbaanne nuti haa barbaannu Kita ayyaanni immoo uummanni kaasee yaada bareedaadha. Intaloon bultii lallaayite deemte deebi'uun feeti seeraan deebi'uudha. Osoo lammaffaas ammas maqaa mucaa kanaaf hin buufne. Sadaffaa irratti mucaan kun maqaan isaa xuraa'ee ture jara arusii kana biratti. Maqaa hedduu xureessan maqaa guddaa akka malee faalanii turan. Kanarratti akka edaa asleen jiru sunis nuti nuuf hin ta'u. انتو Ammoo جلانيتي fakkeenyaaf sababa ما تولفت mucaan kun nama biyya Arabaa tana keessatti isii tana nyaachisee osoo guyyaa takka mana Arabaan geessan asirraa biyya galchee jiraachisuu ture achitti itti garagaltee achirraa ammas biyya biraatti deeme dalagachuuf deema ammas maallaqaaf gartee jireenya Itoophiyaa akka tatawwaree kana maallaqaaf deemti moo mucaaf deemti nuti kanaas dirqama ilma keenya qabachuun dirqama. صح Akkas. يا دبر شاطر يا دبر إيه ده أنا ولي قال لي بر أكنا ولا لا أما خلا قارر دي مجرى لا أما كانت يوغا جيزني وأني كنا بريدة أما سلا خدير كون تلفون رابو إيه نورتي هر ماتي دو بريدة ما في دي مو رسالة الله تا Seen faaniin dubbadha uummanni keenya. دبر Dhiiga يعني mana godhaa xiqqashoo دبر بريدي dhibbawwan barbaadaniin dhufaayyee nin deebi'a. Dhimma wayii tokkoo fi nasira laan nama hedduu keessan jira. Argitanii? ما شاء الله صلبي Ayyee yaa. Nin deebi'a. Ayyee. ياي Hadir baasii nama biraa oduu siyaasaa fi sinjee wayii fi sinjee baasa hadir. أيه Dhugaa gabbaa isaati. Akka jette Oromoo farda baandii kan darbate ormi dhagaatti gurratee jira. Akkuma
badriin baanu isaan biratti arraba meeqa qaba mucaan kun? Arraba meeqa? Tuffii meeqa qabaniif? Akkasuma adda baafattaniiti akkasiin bultii dhugaa gaafa duraanii miskiinummaan asii walitti dhufanii gartee biyya kana keessa wal fuudhan suudii tana keessatti. Akkaataa isaan itti wal fuudhanis akkaataa isaan itti as keessa hojii turanis nuti ni beekna. Akkas haqa isaatis baasaadhaati bira dhaabbaddaa isin. waliigalle bareeda itti mudda gootu si fi mi'aayi sammee gabbeetiin faranjii kana shaqaalaa amiin gabra deemee faranjii dubbisanii deebi'a. Excuse me. Rakkoon qabu ni jira. Okay, taate. Miyaa waatti buufi kaasee dhaggeeffannaati. Wanni badriin juus gaariidha. Amma waliigallee tokko taanee yaada tokko burqisiisuu danda'u qabna bara amma. Dhibbatti. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Waalaikum salaam. Si kanne isa cufti. Isiniin dhaggeeffadhaa yaada keessan irratti yaada kan addaatti kufaa. Assalamu alaikum warahmana. Miyaa hundi keessanuu. Waalaikum salaam tullarkaa. Hawwi gaarii welcome. Waalaikum salaam. Isin bagana gaan jiraata yaada bareedara jirtanii tuffaadhaa warra waan takka waliin walumarraa fudhanna. Yaa. Gooticha. Miyaa waa hin dhagaafadha. Si atumaa naaf himee atumaa turre wayyaati nurraa. Baadhaan isin duraan dubbadhu jeeti miyaa waa kiyya. Wal dhageeffachuu fi wal kabajuu gaarii natti fakkaata jeetiin barsiisiise. Rakkoon qabu haasoo harkaanii wayii jiraanii. Okay, galatoomii. Hawwi yaada dhuftaniif kennachuu dandeessan gaa akkas na fakkaata. Nama keessummachiisu dura. Waan takka ammoo ol seennee waan sirra wal mari'atu jirtan dhageenye qaccada yoo dhageenye waan takka forma himuu dubbatu dandeenya malee dura dursoo keessa yaadeenyu sanboota irratti hirmaachuu dandeenya jechuudha itti dhiifama. Okay, galatoomii. Afandi Ibrahim dubbadhu. Ulleen hin jiru. Kana waan irraa quban qabne takka waan irraa dubbachuu danda'ullee hin jiru yeroo Laala afandi kiyya edaa waa hedduu taphaa ture gartee akka waan kadir yookaan jibba gartee miccatti inni fuudhee sanirraa qabu yookaan ammoo miidhaa fi yookaan ammoo as keessatti gartee akka waan isaa fi akka waan sheekii yookaan ammoo qeensitanitti isaa fi si deebisanii gartee as keessaa qoodee fi baachuu barbaadanii yookaan ammoo akka beekamtii takkatti namni dubbachuu fi fedhanitti isaan kana waliif fayyisuun anaaf gartee waan isin warra kiyyaa godhaa turte as keessa silaa bahuun fedhaa yaada yuutu edaa nama kumaa afurratti dubbatamaa ture si galee namni sana doo ta'uun ta'in dhugaa namaa dubbachuu caala malee gartee fi muraadii fi san guuttachuudhaaf namoota immoo waliif hin taane kabultii keessatti illee gartee wal miidhu yookaan ammoo akka hin taane wal godhu kana waliin dhiibuun an akka kiyyatti wanni kun nama gartee silaa namni daawwata yookaan namni ni ilaala jaan waan akkasii sanaa ta'uun yaada nu fudhatama hin qabne yaada juun qabu lammaffarratti warri kun ammoo nama mucaa biyyatti illee ni argitanii irra duulaa turanii xiqqeessaa turanii waa hedduu jechaanii turan akka hanqa adhafaatitti si galee. Kanaaf nuti ammoo akka dhaloota hawaasa harargee tokkotti isa kana dhaabbannee nama uummata irra duulu kana itti ilaaluu mannaa nuti yoo nama keenya kana yoo jabeeffannee fi qabnee waa inni barbaadu yookaan ammoo rakkina inni keessi isarraa barree waan kana kara silaa barbaadamte dhisaafoo maal akkam goonaa inni yookaan kana keessa akka gartee namni isaan hin dubbanne akkamitti dhorkuu dandeenyaa yaaduu qabna si galee amma. Okay, galatooma. Waan kana gaamma kan laalutti jaarsa jaartiitu wal lole. Akka kutaatti garee walitti qabachuun mul'achaa jiran fakkaata. Akkasuma akkasiimi. Itti fufi si dhaga'uu jirraati afandi. Okay, hayyee. Wanni godhuu qabnu nuti maal beektaa wanni guddaa nuti ilaaluu qabnu nageenya hawaasa jidduu jiru irratti hundaa'uu qabna yeroo hundaa'u. Waan kana yoo tole akkuma gartee dhimma dhuunfaa isaan lamaanii tahee akka gartee furmaata argatutti irratti hojjechuun barbaachisaadha akkuma haqa namoomaa tokkotti. Yoo ammoo wanni kun kan garee qabatee kutaa fi kutatti ajandaa yeroo hedduu sooshaal miidiyaa kana akkasitti oofanii akkasiif deeman afadii dubbiin kan deemu jirti. Akkasiif deemanii nuti maal godhuu qabna ijoolleen harargeedha. Nuti hawaasa kanaaf qaroo hawaasaati. Maal godhuu qabna gara isaan itti deeman sanitti deemuu hin qabnu. Shifti goonee waan kana dhimma dhuunfaatti deebisnee akka furmaanni argamu gochuu danda'uudha qabna. Maaliif yoo garuma isaan itti dhiibbatanitti wajjin dhiibbanne nuti isaanirra wayyaa hin qabnu jechuudha. Yoo isaan kutaadhaan gareedhaan dhiibbatan nutis kutaadhaan gareedhaan dhiibbanne tokkummaan hawaasa keenya Oromoo jidduu jiru rakkoo keessa bu'a waan ta'eef
dhimma dhuunfaa ammaas maatii tokkootiif jennee garasitti dhiibuun gaarii miti. Akkuma gartee jiddugala taanee haquma san irratti hundooyne osoo hawaasni lamaan kun walitti hin buune akkuma Oromoon teenya abbootiin teenya duraanuu godhaa turte uummata Oromoo jidduutti araar qaboodhaan akkasitti yoo haalli kun xumurame bareedaadhaan jaa ilma Kadiir ilma hunbannaa yeroo dheeraa wal beeynaanii inshaallah keessaan illee dubbisnee wanni goon yoo jiraate ni irratti hirmaanna. Yalla. Ati. Walii galle wallaahi maashaallah. Eenyu dhuftee jirti ajja. Naafiin as jala jirti laala. Naafiin eenyu naafiin? Naafiin eenyu? Jaartiin Kadiir. Hay. Barreessaa jirti gara. Isii ol baasna maashaallah. Isii ol baasuu miti dhageeffadhu fakkeenyaaf haasawa edaa isiin haasawte santu hanjamaadha hanje nuti wanni irraa dubbachaa jirru hanjamaa isiin edaa aslee yoo dhayitee goote santu nuuf hin ta'in akka ijoollee Harargeetti jechuun illaanuu gaafa san ijoolleen yaada kana duuba kotana irratti miit godhadha isin tokko miit godhadha yaada kana duu dhiifamaa wajjin miit godhadha haadha ta'e miit godhadha bareedis Naafi miit godhadha bareedu galatam bagana gyaan nu dhufte walilleen beeknu sun dhageessa bishaanii bira deemu jira miitiin godhina ifimmaa hafiif buutaa gootu itti ulfaata dubbadduume asirratti jaartii dubbisuu yoo dubbaddu naafi dubbaddu. ta'u buusa dhiifama gaa jiran Ayyee. abbu mana Bakka kanarratti wanni niin jechuu barbaadu namni tokko gaafa akkuma jaalalti jirtu jibbeensinis jirti. Kadiruun bannaa jechuun ilma Harargeeti obboleessa keenya rakkoo isaatis hin feenu. Garuu naafiin irraas keessa jirti akkaataa isaan itti wal fuudhan illee ni beekti jechuudha. Inni tokkoffaan dura osoo mucoo Harargee qabuuti isin irratti heerumte. Lammaffaa inni akka itti Oromoo waan maal jettisa dhahaa maarroon ambitii darbattee wanni naa himame maamaaksisan. Achirratti jechuudha inni gabbahee shamarran obboleeyyan isaa haadha Harargee gabbaheeti nu xiqqeesse jechuu gaafa san. Sababni kun eenyu? Sababa isiit irratti jechuudha. jaalalati Obboleeyyan isaa ilmaan Harargee gabbahee nu xiqqeessee horafattillee nu laaqe haa ta'u immoo hamaa ifii hin darban yoomumaahu hammaatus bakka dhaquu hin qabne beeka. Foon dhadhachaanii dhiiga jette Oromoon. Keenya kalee nu arrabsees arra keenya bakka inni isatti hamtuun qabattetti nuti ilmaan Harargee bira dhaabbachuu qabna Kadiruun bannaa. Garuu tahee inni silaa if keessa deebi'ee obboleeyyan tiyya ka Harargee kun dheengadda irratti duulaniiti waan hin taane jaanii xiqqeessuudhaaf hanga isii hiiku takkatti ijoolleen uummanni Arusii kun geessisiise jechuudha. Irratti duulanii achirraa gorsa hin fudhanne guutuudhaan tabiraa hin laallatu isatti deebi'a. Namni kamitti haqqisatti deebi'a haqqisaa jechuudha bara. Way dhalaa dhabame akkin dhabne tabiraa laallatee saba kiyya tabiraa naanaadha jee hin fuudhu. Tumaash naanaati. Waan namni if xiqqeessuun gaarii miti. Wallahi namni if xiqqeessuun gaarii miti. maatii midhaanaati teenya Naanaati. Namni if xiqqeessuun gaarii miti. Wallahi laziin maaliif gaafa saba kan kee namni sirra duulee dheengadda xiqqeessanii mucaan kun biyyatti waliin galaniiti akka isin gartan sanitti baajaa kireeffatee jaartii isaa Harargeen jaalala malee jibbansan beektu akkasi bulfachuu ture. Irratti duulaniiti akka Harargeen humaa hin beekne sababa isaatitti nillee arranfamne jechuu nuti. Sababa isaatirratti osoo akkasitti deemuu jiru inni dhalaa dhabe mee kunoo haatti deebi'u ajaawaan kun kasila halkan mormarraa muranii ish. Khalaas naanaati muutii qabadhu. Kanaan barbaade. Miira keessa Muutii seenii. qabadhu. mira isabe gorsaaf as jirra Amma asirratti oomisheen ilaalama wanni naanaatiin kaaftee takkaffaa waa'ee naafii irratti ani amma waa'ee naafii na aslee dubbatte irratti dubbiin sun qoosaadha. Garuu qoosaa hin barbaachisu namni yoo bultii dhugaan yaani wal loluun ni jirti walitti haaruun ni jirti adda bahuunis ni jirti walitti deebi'uunis ni jirti. Garuu qoosaa keessaa bahanii wanta takka osoo namarratti hin qoosne dhugaan namaaf sujuuduun bareedaadha na fakkaata. Naafii yoo ajjala jiraatte hin dhageessa. Laakiin ol galchuullee hin barbaannu
Garuu akka nama tokkootti Khadiir gaafa san dhugaadha sababa isiitti sababa arsii inni intala arsii fuudhetti Harargee arrabse jaalasiitii fi san hunda abalantee san hunda waa hunda dhabee isii dhabee ijoollee Harargee tana hunda dhabee gabbeellee hin dubbanne itti bariisee jireenya isaa oofachuu jira har'aas. Ammas deebi'anii jaarsa kiyyaa yaadee jaarsa kiyyaanii walitti deebi'uu fedha burtukaana kiyya akkasana godhi gamana na qabii yoo dhugaan kan jaalatu ta'e jaarsasii warra qabdi innis warra qaba. Jidduu waliif fixachuudha malee asirra ba'anii yookaan namaan daldalachuu yookaan meediyaan nama guddifachuu hin barbaannuti. jechuun bara bultuma السلام kana عليكم ورحمة الله tiktookii وبركاته battaasuun malee taatu fila. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أكم جرتن Nagalchitan na buustanii. Akka shaba kana taaptaap nama tokko goorti hin jiru bar dhiifama. تاب تاب ودانو يو بيتا ومني Tamam ودامنو yaadaan بعد qaba xiqqishoo. وان غنم دربنا تفكاته غرو يسوان أمانو في Si darbuun danda'anaati maal irra qabdaati. أكاسي يا كجارن نقول تفوها كا بودا دبر Bakka bultummaan dhiyoo tana tiktook taate isa oomanii. Barcuma naqaranii beektaa guddifachaa fi maara xiqqoo cufamatti arginu jiran hasharaa fi boqqolloo qabattii. Tamam osoo qoosaa keessanitti hin seenne ani wanta akkasii reessi dubbachuun barbaade yoo carraanaa kan ta'e. Galatame hangeetan. Hayyee obboleettiitii dubbadhume galatooma. Namuu miira keessa seenaatii waan kana akkuma obboleessa keessaniitti haralachuutu milladha. Lakki ani miira keessa hin jiru. Ani Ayyaa. dhalattis hin murteessu intala dubartiiti. Dhiiraafis hin duulu. Abbaa manaa hin qaba. Ilmoo dhiiraa hin qaba. Yes. Wanni hin jechuu barbaadu tokko yoo jiraate gaafa naafii fuudhu Harargee akkas jee akkana jee akkas jee namni ni balleessaa sani bira kutaaf jechuu barbaade shamarran keenya qaxiiqii gaafa sanii qabu takka inni lammaffaa dhuguma naafii fi Khadir wal jaalatanii wajjin jiraatanii jaalaltii isaanii maaliif miidiyaa irra taatiin naaf gaaffiidha. Dhugaa dubbachuuf namni bultii hin qabne namni miidiyaa fayyadamu kun hin jiranii takkaata jiraatus sigalee parsantii 170 akkana nama bultii qabu nama maatii qabu nama jireenya dhuunfaa isaa hordofu osuma san hundi jiruu garuu sooshaal miidiyaa nama fayyadamu nama baay'inaan hedduutu fayyadama jeen amana. Dhuguma mucaan kun jaalallee qaba waan jaalachuu jaalachuu baatee gadi hin boo isiinoo akkami dhugumanii jaalatti san jaalaltii isaan lamaanuu hanga wal beekan qaban malee wal amanuun ni ulfaata. Ani amma hangaan abbaa manaa kiyya jaaladhu hin beeka malee hanga inni na jaalatu hin beeku yoo teessniin tilmaama faa malee. Saniif dhuguma naafin mucaa kana ni jaalatti lafa fixachuu qaban. Sigalee miidiyaa kanarra dhufanii akka ajandaatti akka kutaatti abalu jaala beeka akkas jechuun ani naaf gadi liqinfamu takka Khadir Harargee bakka hin bu'u. Namnummaa miidiyaa kanarra dhufee bultii isaa ol baasee tolchuus balleessuus ka'aarraa asirra wal faasuus boru wal arrabsuun isaan oolu. Ka dhufee fi haganaa dhufuufillee nuti Harargee bakka nun bu'an. Inninis nama dhuunfaati Oromoodha. Kutaa Harargee keessaa dhalatee yaa obboleessa keenya. Gaafa toltuu dalagee obbolummaan isaa muuqamtee gaafa hamtuu dalagee kutaa sanii galuun kuni dogongora jeen amanaa. Gaafa wal jaalatan Gaafii qabaa dalagaa jira obsinaaf biitti keessanii dhisan. Dalagaa irra sama jecha takka bichaa dubbachuuf. Akkanumaan nurraa naaseenaa akka barbaaddanitti haasastanis walumaan jira wanni ta'u takkas hin jiru nurraa naaseenaa allaqa gabaa'umatti. Warri amma waa haasastan kun guyyaa itti saalfattan immoo maal jettan ofirra dhaabbadha. Galatoma ulfaadha. Wanni isin haasoftan hundi isaa wallahi faallaa. hin beekna naafi ati gaafii waliif deebisa. Naafi ani surgee ati Sana naafi dubbisee biizii suudii keessa dalagaa wajjin jira. turre wal beekne deemaman. Dhagee naafi dalagaa namuu numa qaba. Dhimmi keenya ajandaa isin godhachuu miti. Isin mana oowwifachuu miti. Nuti akka nama takkaatti Khadir Harargee bakka bu'a jenneetis dubbachuutti hin jirru. Isaa Harargee hoogganaas jennee dubbachuutti hin jirru. Naafis fakkaattonni akka isiitis namni boru ganaa jaarsa miidiyaarra fidee akka kutaa kanaa bakka nu buusuuf taa'us nuti namni tokko namni dhuunfaa isaa jireenya mataa isaa gaggeeffatu.
kajaartii isaa heeraan bulfachuu danda'u kajaartii isaa itti roorrisuu danda'u akkuma kutaa harargee keessa jiru kutaa hundaa bira keessa jira isinii galee saniif gaafa toltuu nama sanii dalagame ilma keenya ittanii wal fuutanii gaafa namni san balleesse ilma kutaa harargee ittanii nuuf maxxansuu kana akkuma oromoo walii galaatu nurra dhaabaa wallaahi laazim nuti teenyaafuu akka shamarraniitti dhiira teenya wallaahi laazim dhugaa dubbachuuf natti illee yoo mufattan isinitti aaraa jirra isinitti gaabbaa jirra isinii galee garuu akka itti ibsannuu fi bakka itti ibsannu dhabne malee isinumaatu ummata kutaa biraa kana nurra baase gaafa isaan jaalattan mataa gubbaa kaayaa isinii galee akka waan shamarri kutaa keenya keessa hin jirre waan shamarri bakka keenya keessa hin jirre akka miidhamaa fi roorroon kutaa keenya keessa hin jirre fakkeessanii jechuun miidiyaa kana gubbatti namni bultii namaa keessa dhaabbatus amma fakkeenyaaf jaartii reeddisa yoo fudhanne ijoollee teenya ta'a argeeta olii gadi hin deema kun maaliif ta'een gaafeedhaanaaf amma ammoo dhimma biraa keessa seenuun fadhu dhimma naafiitii fi kadir danda'an lafatti hafxatanii dadhaban lafatti adda habaanii miidiyaa irra dhufanii isaan lachuu akka kutaa harargeetti kadiris tuqamuu qabu isiillee akka aarsee tuqamuu qabdu isaan lamaan wal jaalatanii wal fuudhan majjaana riyaala 8 walitti isaan fiti akkasuma majjaanni gaafa majjaanni riyaala 8 walitti dhufu aarsiin isiif ni kaan goone harargeen isaaf ni kaan goone maaliif nu achitti fixanneen kun naaf gaafiidha wallahi lazim nurraa haa dhaabbatanii ani amma akka nama dhuunfaatti isaan lachuun hin balaaleffadhu isiis isaas ayyee galatoomii urjii wallaahi waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaati Ayyee galatooma waan kan dubbachuu hin barbaadu akka ilma Oromoo tokkotti inni dubbadha amma ani OMN argeetiin oseenee afaan diifaatilee keessa jirti yennaani akka Oromootti wanni kun silaa ummata nama lamaa fi dubbiin Kadiruun Bannaatii fi dubbiin Reediituun Oromootti deddeebitee jirti. Oromoon ajandaa godhataa jiran akka malee gizee silaa Oromoon waa walii dubbattee walii sagalee taatutti dubbii Reediitii fi dubbii Kadir kana nuti deddeebitee jirti nu akka Oromootti dhugaa rabbi ani yaa gizee hundaa yoo Oromoon xiqqoo isii waa barbaaddu ajandaa jara lamaanitti ka'a waan si ajaa'ibsiisu immoo namoota hedduutu walgahee ilaala waan ijoollee tana lamaanii haga namaraa ni diqqaanne moo numatu hin jirre moo maaliif nurratti barbaachise ajandama kana gizee ajandaan abbaa manaatiif haadha manaati jecha namni 8,000 4,000 5,000 gizee tanaan dura ni yaadattanii naafii fi Kadir wal lolan jedhan nama 7,000 ka sheekonni maarte keessatti hirmaattee itti gadi yaa'an jara naada nuti jijjiirame moo numatu jijjiirame Oromoon kaleessa yoo abbaa fi abbaa manaatii fi haati manaa walitti baratee intalti himattee gosti balbaltii yoo gara lubbuutti deemtee gosti gartee gumaa saniif gaafatti malee warra akkasiiti jedhanii walitti hin duulan. Dhageeffadha. Wanti duulamtu jira. Kadir Bannaa Harargee dhalate malee ilma Oromooti. Naafilleen achi keessa dhalatte malee intala Oromooti. Waan walirratti duulamuuf dura hin hubanne isin warri shamarran kennaa wayita dubbattan laalladha. Eenyumanu bakka feetatti dhalatu warri dhiiraa kuni wayita mari'achiiftan dubbii garatti deemtu laalladha. Kuni salphina jarana nuun finduroon bareedullee nurallee tolullee waan fakkaatullee miti. Especially an eenyuun jedhaa jira. Warri girrisoonni warri waan kana oofan haa oofan. Warra xiqqoo isii ilaalcha Oromummaa qabdan kun of eeggadha jechuu barbaada. Akka ilma Oromoo tokkotti garaa qulqullittiin isin gorfachuu barbaada. Maaliif kun salphina jara keenya salphina jaarsaaf jaarsi jecha gosaan agartee akka wanni akka nama hayiwaanaanu ilma namaati bar abbaan manaa niitii isaa ni horata miidiyaa irratti waan fiduuf hin jiru yoo diddeef immoo hiikii addaan deemee isillee deemtee irraa addaan bahuudha yoo addaan baate immoo
addaan baate warra qabdii gosa qabdii gosa walitti deebisa. Asumarratti dhufanii miidiyaa kanarratti gamaa gamana fiiganii wal fixuun namni illee sabaa sana walitti bu'uun salphina. Yes. Dhibbaraa dhibbatti. Maal jechuun Shame. akkamitti namni dubartiin ilmaan Oromoo tokko ati akkasii beekte maa nu jaalatu nutu algaa irra raffisaa nu agartee Oromoon agartee baatee cidha walitti baatee duutu wal awwaaltee yoo wal ajjeesan immoo gumaa walirraa kafalti malee ati achii dhufte ati akkana kun jechuun shamarran kennallee manatti akka wal lafne ijoolleen teennallee ilmaan Oromollee akka aadaan teenna baddee heerumaa fi fuuni akka nurraan hafneen jechuu barbaada. Dhageettii namaatilleen ispeeshaalii waa'ee kana yoo kaasan namni yaa'ee akka malee namni kumni 5 kumni 6 oduu namni du'ee jira nama dhuudha qabaa. Meedhaan gadda Suudarbiyaa keessatti akka ammaatitti uummanni rakkatee dararamee namni waan nyaatu dhabee akkasitti balaa xarratti akkasitti rakkatu san namni kumni 1 kumni 2 hin caqasu. Gizee shandaa kana nama 6,000 7,000 gadi miidiyaa Aljaziiraa OMN illee namni qabu namni. Wallahi laazim baal kolfite OMN. Salphanne wallahi hin salphanne wallahi. Wallahi amma booda dubbiin tun xiqqoo booda xiqqoo malee Oromoo gadiitiif Oromoo olii ta'uu si ilaali amma booda. Antarmaan hin feene tanaaf. Warra oliitiif warra gadii walii Hangarumaa galchaa hangarumaa waliin faarii dhufu wallahi gaa. Barageenya. Hamma naaf Duraan Oromoo waluma nyaachuu bartee dhiisi. Ilaa jechuun kana xumuradhaa nageenya keenyaa obsi. Waa xumuru dafe xumuru irraa obboleessa kiyya. Yaa kanaafi salphina kana keessaa nu baasaa yaa dhiiroo. Salphina kun wallaahi kun salphina. Ijoollee lachuu miidiyaa irratti fiiganii dhufanii waan kana jechuun yakka. Yakka jechuu barbaada gabaabumatti. Hangamaa gamana tuqulleen barbaadu kun yakka wallaahi yakkaayu Oromoo irratti yakka dalagaa jiran. Jiruu fi jiraachaa asirra fiiganii uummata walitti buusan. Jechuu barbaada. Agaan jedhu barbaada. Ulfaadha naaf folcha. Omani namoota na dura jira. As keessa warra na dura jira. Yoo dhiifama carraa naa kan nuti hin dhiisan. Chaarjiin irra dhaamaa jira. Yaada kiyya kan daddeemu bobboleen kiyya. Ayyeef dabbo dhimee jaalaba. Omani kiyya galatooma. Ani waliin hin jechuu barbaadu. Namoonni ajandaa godhatanii badiin qaban jeetiin fudhadha. Maaliif? Abbaa ajandaa na godhadhaa jee gabbaasu santuutu badii qaba. Yoo inni gadi hin baasin namni isarra dhaabbatee ajandaa godhachuun isarra dhaabbatee haasa'uu danda'a. Tokkoffaa miidiyaa gubbatti fuudhuun miidiyaa gubbatti hiikuun asumarra wal fitachuun istaayila taatee jirti jedhana. Miidiyaa kana addunyaa guutuu fayyadama. Oromoota na qofaa miti. Keenya kun kan irra addaa maaliif ta'a? Kana biyyan yeroo hedduu kan ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf namni yoo walii kallee lafuma waliiku yoo wal fuudhallee lafumatti wal fuudhudha jechuudha. Kanaaf miidiyaa kana gubbaa yeroo dhufnu dhugaa lafa jirtu yoo dubbanne tokko waa'ee sabarraa dubbachuun waa'ee qabsoorraa dubbachuun cubbuu miti. Namoonni amantii baratan amantii isaanii teekinooloojii dhufeeni barsiisuun cubbuu miti. Hammoo waan gartee namummaan namarraa fuudhee gartee nama adda oodu agartee waa'ee akkanaafaa gaafa asirratti asiin dhufne nuti irraa ajandaa godhannu hedduu waan namatti hin tolle. Kanaafuu Oromootiyya waan ta'u akkanaa kana biraa kutuu qabna. Addunyaan irra eeysarra jirti. Ummannummaan keenyaa akka hawaasatti eeysarra jirra nuti Oromoo waan jechuu kana xeenxaluudha. Kan biraa kan sooshaal miidiyaa akkasumatti gadi buusnee ilaaluudha. Woo dhugaa walitti dhufne dhugaarraa haasofne carraa qabnu sanatti fayyadamne dhugaa saniin adda deemuudha. Kasaniin alaa ammoo waan kashlabboottinii fi gartee kashlabbeen hundi of ol guddisuudhaaf yookaan daldala godhataniif jennee nuti walitti dhufnee agendaalee irraa hin godhannu. Kanaaf wanni kun asitti nurraa dhaabbachuu qabna. Dhaabbachuu qofaa waan akkanaatirraa dhaabbachuu qaba jechuu irratti fuulleeffachuu qabna jara keenya. Yaadni isin kaaftan hundi yaada duubatti hafaadha. Yaadan takka mana keessaa naaf hin taane akkaan taa'utti. Isin hundi warra Yes, matti illee naaf hin taane yaadni isaanii. Fogoo irraa kaasee jaalala abbaa hajoo kanarraa kaasee hundi keessan ajandaan isin fiddan yaadni keessan yaada hin fudhatamne. Akkamitti yoo jettanii tokko namni tokko gama lama amma fakkeenyaaf mootummaa shaneetiif mootummaa nabiyyaa amma deeggartoota qaba. Yaa akkasii jechuun amma naaf Khadiir akkasii.
Fakkeenyaaf wanti ol baasnee fi wanti haafnee fi yaada kana fakkeenyaaf namuu deeggartoota qaba. Deeggartoonni Khadiiris deeggartoota Khadiiri. Deeggartoonni Naabiitis deeggartoota Naabiiti. Kana maal wal dho'isu hin qabu. Naabii fi Khadiiri asliin achirratti kan nama 7,000 irratti naasisiifne sun eenyu oli. Sunis nama achi naa qabisan. Lammaffaa Khadiir kana irraa haasawaa jirru. Khadiir kana fakkeenyaaf dhuga ilma Oromooti. Keenya ilma Harargeeti. Egaa sabbaa keenya isin irraa dhayin. Nurra bakka dhaguun qabu. Akka fedhallee yoo ta'e keenya fedhu osoo waan fedhu nu godhee guyyaa namni gabbee irra duulee nuti warri meediyaadha. Egaa dirqama nama tokko wanta godhe yeroo horrefame cinaa sagaleen dhaabbachuu qabna. Hidhan deeggarlee ni qabna meediyaa akka namni hundi qabutti qabna waan ta'eef. Sanii fi